Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabachaa. Har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu bara 2023 kana keessatti akkaataa ittiin Google account yookaan immoo emailii banachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu emailii karaa sirrii ta'ee fi isa sirrii ta'e akkaataa ittiin banachuu dandeessanidha. Namoonni baay'een emailii feekii banatanii emailii feekii kana yoo isin jala bade deebistanii argachuudhaaf hin dandeessanii. Akkanumallee akkaawuntiiwwan sirriidha kan akka YouTube'dha kan akka TikTok'dha akkaawuntiiwwan kafaltii adda addaa kafaluu danda'an kanneen irratti emailii kanaan fayyadamtanii banachuu hin dandeessan. Sababni isaanii seerri aappoota kanaa hin eeyyamu waan ta'eef. Fakkeenyaaf YouTube irratti emailii sirrii hin taaneen hin banadha yoo jettan hin dandeessanii seerri isaa monetization isin gochuu hin danda'u. Sababni isaas seerri emailiin sun kan feekiiti yookaan immoo kan hakaraati jedhee waan yaaduuf. Akkanumallee TikTokis banachuu hin dandeessanii. Sababni isaas akkuma isin jedhe emailiin sirrii hin ta'in kan hakaraati yookaan immoo kan hattootaati jedhee waan yaadamuuf jechuudha. Karaa sirrii ta'ee fi steeppii sirrii ta'een steeppiidhaan isinitti agarsiisa akkaataa itti emailii banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol gochuun hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa akkana yeroo gadhiisu akka nama hunda dura isin dhaqqabuuf viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo karaa adda addaatti fayyadamnee email account yookaan Google account banachuu ni dandeenya. Kanneen keessaa kan itti fayyadamnu Gmail app'dha. Gmail app'iin bilbila nama kamii irratti iyyuu ni argama. Bilbiloota touch ta'an irratti jechuudha. Email app kan jedhu kana keessa seenuudhaan salphumatti icon yookaan profaayilii emailii keessan kanaan dura yoo battan haala kanaan isin ta'a. Yookaan immoo mallattoo hedduutu jira. Isa irratti kilik gootanii add account kan jedhutu jira. Add account add another account jedha. Bilbila tokko tokko irratti add account jedha. Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Isa irratti kilik gootanii banachuu ni dandeessanii. Ani emailii baay'ee bilbila kan koo irraa waan qabuuf bifa kanaan naa dhufe. Karaan biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo YouTube itti fayyadamtanii banachuu ni dandeessanii. Akkanumallee browser adda addaati kan akka Google Chrome'tti kan akka UZ browser'tti baay'eetu jira. Isaan kanneen itti fayyadamtanii banachuu dandeessan, Play Store itti fayyadamtanii banachuu dandeessan, akkanumallee TikTok account itti illee fayyadamtanii banachuu dandeessan. Emailii karaa baay'eedhaan banachuu dandeessanii. Karaa sirrii ta'ee fi bilbiloota nama hundaa immoo tokkoomsuu danda'u karaa har'aa kana isinitti agarsiisa. Sababni isaas bilbiloota tokko tokko irratti appiiwwan kunniin argamuu dhabuu danda'u. So email account namoonni akkasii banachuu hin danda'u waan ta'eef bilbila nama hundaa irratti bifa wal fakkaataa ta'een akkaataa ittiin banattan isinitti agarsiisa. Jalqaba settingii bilbila keessanii seentu yookaan immoo bilbila keessan iskiriinii qaqqabdanii gad harkiftanii mallattoo settingiitu argama. Mallattoo settingii kana kilik gochuudhaan keessa seenuu ni dandeessu jechuudha. Ergasii immoo gara settingii bilbila keessaniitti isin fudhata. Ergasii akkana keessa gad dhufuudhaan accounts and backup kan jedhu bilbila kan koo irratti ni argama. Settingiin kun bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Infinix irratti fudhatan accounts qofa jedha jechuudha. Akkanumallee Samsungoota akka G2, G4 jedhaman kanneen irratti immoo system kan jedhu keessa yoo seentanidha. Accounts yookaan immoo accounts and backup kan argattan jechuudha. Kanaafiyyuu settingiin kun garaagarummaa qabaachuu beektanii akkanaaf hubattan barbaada yookaan immoo bakka search baarii kanarratti illee accounts jettanii search gootan salphumatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Account jettanii akkuma barreessitaniin dakanatti akkuma masarratti argattan accounts and backup kan jedhu isinii dhufa yookaan immoo manage accounts kan jedhu isinii dhufa. Manage account kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan yookaan immoo accounts and backup kan jedhu kana kilik gochuudhaan garuma tokkotti isin fudhatu waan ta'eef bilbila tokko tokko irratti immoo accounts qofa jedhee isin dhufuu danda'a. So garaagarummaa qabaachuu danda'u jechuudha. Settingiin kun bilbila irraa bilbilatti wantoota kana akkanaaf hubattan barbaada. Ergasii immoo warroonni akka kan kootti isinii fide accounts and backup kan jedhu kana keessa seentu. Egaa bakka itti account itti banachuudha dhaggeeffattoota kan koo accountoota adda addaa manage itti gochuu dandeenyu keessa seenna. Manage accounts yookaan immoo bilbila tokko tokko irratti dhaggeeffattoota kan koo accounts qofa isinii jedhee isinii dhufuu danda'a yookaan immoo bilbila tokko tokko irratti direct gara accountiiwwan isin Facebook'dha kan email'dha kan imoodha kanaan dura ittiin banattan bakka san isin geessaa jechuudha. Kan koo manage accounts jedha. Kanaafiyyuu isa keessan seenaa jechuudha. Ergasii immoo bakka accountiiwwan adda addaatti banannee nageessee jira. Bootomiidha. Emailiiwwan adda addaa asirratti banadhee jira akkuma asirratti argama. Messenger illee Facebookii akkanumallee Telegram accountiiwwan adda addaatti banadhee jiru keessa na seensisaa jechuudha. Ergasii gara dhumaarra yeroo dhuftan add account isiniin jedha. Add account mallattoo idoo kan ofirraa qabdu kanarratti kilik gootanii yookaan ni cuqaastu. Ergasii filannoo baay'ee isinii fidaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Filannoowwan kanneen keessaa kan nu banuu barbaadnu Google account yookaan email'dha waan ta'eef Google jedhu filattan. Sababni isaas email'in yookaan Google account'in damee Google keessaa isa tokko waan ta'eef Google kan jedhu filattu jechuudha.
Ergasii security yookaan pattern yookaan pin bilbila keessanii ittiin cufattan isin gaafata jechuudha. Pattern isa yookaan pin san itti galchitanii ergasii immoo continue yookaan immoo okay jettanii gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Egaa ammoo fuulli ittiin fudhatee dhaggeeffatu kan kun gara Google ittiin fudhatee jira. Emailii bakka itti sirriitti banachuu dandeenyu. Emailii sirrii ta'ee fi isa akkaawuntoota adda addaa ittiin banachuu dandeessan isa bifa sirriidhaan banamuudha kan isinitti agarsiisu. Emailiin bifa sirriidhaan baname emailiin keessanii illee yoo hattootaan hatame deebistanii argachuu dandeessan. Walii galtee emailiitiin yookaan Googleetiin jechuudha. Sababni isaas emailii sun keessan ta'uu formiiwwan ammaan booda itti guutuudhaaf deemnu kun ragaadha waan ta'eef yoo hattootaanis hatame argachuu ni dandeessan. Kana qofa miti emailii keessan salphamatti namni biraallee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo keessa seenuu hin danda'u. Pattern salphamatti heeyyama keessaniin ala passwordii fi bilbila ittiin bantan emailii keessanii yoo argate salphamatti keessa heeyyama keessaniin ala keessa deemuu seenuu hin danda'u. Bifa haarawaan akkaataa ittiin bantan isinitti agarsiisa. Kanaan dura dhaggeeffattoota kan koo emailii passwordii dagattan akkaataa ittiin argachuu dandeessan jedhee viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo san description jala isiniif kaa achirraa argachuu dandeessa. Warroonni passwordii emailii keessanii kan kanaan dura dagattan. Har'a immoo emailii haarawaa akkaataa ittiin bantanidha kan isinitti agarsiisu. Create account kan jedhu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo filannoowwan lamatti isinii dhufa. Tokkoffaa for myself ofii keessaniif banachuu yoo barbaaddan for myself filattan. Akkanumallee warroonni kaampaaniiwwan adda addaa qaban, kaampaaniiwwan gurguddaa qaban jechuudha, to manage my business, businessiidhaaf kan ta'u emailii businessaaf filatanii jechuudha. Kanaaf isin dhuunfaa keessaniif waan ta'eef for myself kan jedhu ni filattu. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessa. Create a Google account. Account Google banachuu dandeessan. Email account bakka itti banattan. Jalqaba irratti first name maqaa keessan kan jalqabaanii guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo Soofumar jedhee yoo isiniif barreesse ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo surname optional inni kun bira darbuu ni dandeessan. Garuu guutuu ni dandeessan maqaa abbaa keessanii app jettanii ni guuttu. Ergasii immoo next ka jettu ni dhufti. Next ka jettu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii gara fuula itti aanutti isin geessa basic information. Bakki kun bakka murteessaadha. Bakka information keessan murteessaa ta'e itti guutanidha. Jalqaba irratti kan argattan day guyyaa dhaloota keessanii isa sirrii bakka kana kilik gochuudhaan saanduqa kana keessatti ni guuttu. Ergasii immoo manzi ka jedhudha. Ji'a keessa isin itti dhalattan ni filattanii jechuudha. Kanneen keessaa tokko ni filattan. Guyyoota kanaa fi akkanumallee ji'a waggaa itti dhalattan kana information sirrii waan ta'eef seeraan guutaadha. Kan itti aanu immoo year ka jedhu irra kilik gochuudhaan bara dhaloota keessanii ni guuttatu jechuudha. Bara 1990 guutee jira. Asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan seera Google akka hin cabsine waggaan keessan kana sirra guutaa waggaa 18 ol ta'uu qabdu. Of duubatti yeroo deebistanii lakkooftan bara 1990 guutee jira. Ani fakkeenyaaf yoo walitti herregu jechuudha bara 2023 irratti argamna waggoota 33 irra jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanta kana of eeggannoodhaan guutaadha. Sababni isaas YouTube yeroo banattan account YouTube jechuudha. TikTok yeroo banattan isiniif hin eeyyamu kaffaltii argachuudhaaf. Itti aansuudhaan gender ka jedhu fuulduratti rog-sadee sadiitu argama. Isirratti kilik gochuudhaan saala keessan ni filatu. Meel filadhee jira jechuudha. Ani sinfii meel filachuu dandeessu. Ergasii immoo next kan jettu ni argamti. Ishee irratti ni cuqaastu jechuudha gara fuulduraatti deemuudhaaf. Egaa gara fuulduraatti yeroo deemtan choose your Gmail address. Addressii keessan kanneen keessaa filachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kan isiniif qopheessi jira. @sofumarap@gmail.com naaf qopheesseera. Soofumara ka jedhu immoo @gmail.com naaf qopheessi jira. Kanneen keessa kanneen filachuu yoo barbaaddan asuma irratti walii galtee uumta. Geengoma kana keessatti tiik itti gootanii jechuudha. Keessan kan dhuunfaa keessanii create gochuu yoo barbaaddan immoo isa sadaffaa kana geengoo kana keessatti ni filattanii jechuudha. Yeroo isa filattanitti create a Gmail account isiniin jedha. Accountii emailii keessanii uummadhaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf an Soofumaraap jedhee guuteen jira jechuudha. Soofumaraap jedhee guutee jira akkuma masarratti argartan emailii mataa kan kootii uumee jira jechuudha. Ergasii immoo next kan jettu gara dhumaa irratti isinii dhufti. Ishee irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceenaa jechuudha. Wanta asirratti isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo email isin amma create goota yookaan isin uumtan kun kanaan dura nama biraatti yoo qabame ta'e duubatti isin deebisa email san ni sirreessitanii jechuudha. Sababni isaas namoota baay'eedhaan emailiin gosa tokko yoo qabame Googlein hin eeyyamu waan ta'eef email san akka sirreessitan isin gaafatanii sirreessitanii gara fuulduraatti deemtu. Ergasii immoo akkuma masarratti argartan bakka murteessaa ta'etti argamna. Create a strong password. Passwordii cimaa ta'e uumaa isiniin jedha. Passwordii cimaa jechuun maal jechuudha? Kanaan dura isin barsiisee ture. Passwordii cimaa jechuun wantoota sadii kan of keessatti qabate. Tokkoffaa letters qubee jechuudha. Inni immoo numbers kan jennu immoo lakkoofsa and symbols kan jennu immoo bakka bu'ee kan jennu jechuudha. Wantoota kanneen sadeen kan of keessatti hammate digitii 8 ol yoo kan ta'u ta'e strong password jedhama jechuudha. Strong password yeroo hundayyuu yeroo account kamiyyuu bantan uumuu hin dagatinaadha. Wantoota kanneen sadeenitti fayyadamuudhaaf. Jalqaba fakkeenyaaf kan koo haa isinitti agarsiisu.
Akkuma asirratti argartan kan koo dijitii 8 olii akkanumallee akkuma asirratti argartan paaswordiin an uume wantoota sadeen kana guutee jira. Tokkoffaa qubeedha, lammaffaa immoo lakkoofsa, sadaffaa immoo bakka bu'eedha. Kana sadeenuu bakka buufatee dijitii 8 ol ta'uu qaba. Kanallee dijitii 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Ergasii immoo paaswordii kana erga uumtanii paaswordii cimaa next kan jettu kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Gara fuula kanaatti isin fudhata. Add phone number to account. Accountii keessan irratti lakkoofsa bilbilaa keessan create godhaa yookaan itti add godhaadha isinii jedha. Yeroo kanaan Itoophiyaa keessatti argama waan ta'eef Itoophiyaa filattee jira. Isin biyya jijjiiruu barbaadan mallattoo rog-sadee kana irratti kilik gootanii ergasii biyya jirtan filattanii lakkoofsa bilbilaa sanatti galchuu ni dandeessan. Amma biyya Itoophiyaa jira waan ta'eef rakkoon qabu create inni select naaf godhee jira. Lakkoofsa bilbilaa itti galchuun maaliif isin fayyada? Dhaggeeffattoota kan koo yeroo emailiin keessan badetti deebistanii emailii keessan argachuudhaaf murteessaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafuu dhaggeeffattoota kan koo lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitanii warroonni immoo lakkoofsa bilbilaa hin guunnu yookaan emailii feekii akkamitti banama warroota jettaniif immoo skip jettanii lakkoofsa bilbilaa kana osoo hin guutin bira darbuu ni dandeessan. Garuu emailiin akkanatti baname dhaggeeffattoota kan koo emailii feekii waan ta'eef Google select godhee yeroo argatetti salphamatti emailii keessan remove gochuu ni danda'a. Akkanumallee hakarotaan emailiin keessan salphamatti hatamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isin lakkoofsa bilbilaa guunne waan ta'eef next kan jettu kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceenaa jechuudha. Akkuma asirratti argartan emailii keenya isa create goone soofuma app kan jedhu jalatti emailiin create goone ni argama. Akkanumallee recovery phone number emailiin keessan kun yoo kan badu ta'e recover gochuu kan dandeessan lakkoofsa add itti goonee jirra lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Ergasii immoo amma next kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceena. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo asirratti emailii baay'ee humna ol bilbila kan koo irraa waan qabuuf gara agree akka godhu yookaan seera emailii kan akka waliigaltee uumuu qofa naaf godhe. Isin emailii baay'ee bilbila keessan irraa yoo hin qabaatin bakka kanarratti koodii gara bilbila keessaniitti isiniif erga. Koodii san fudhachuudhaan bilbila keessan irraa meeseejiidhaan jechuudha meeseejiidhaan isinii erga. Koodii san itti galchuudhaan bakka saanduqa isinii kenna saanduqa san keessa galchitanii ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Erga next jettanii gara fuulduraatti deemtanii booda haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Emailii humna ol bilbila kan koo irraa waan qabuuf naaf eeyyamaan jiru jechuudha dhaggeeffattoota kan koo Googleen. So I agree kan jettu kana kilik gochuudhaan agree godhaa jechuudha. Ergasii immoo allow jettanii allow jechuudhaan seera kana waliigaltee ni uumtu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan gara Google Service'itti seennee jirra. Google emailii haaraa banannee jirra create goonee jirra jechuudha. Emailiin kun maal fakkaata kan jedhu immoo wajjin ilaalla. Egaa email account keessa seennee emailii ammaa kana ilaaluu dandeessan yookaan YouTube keessatti illee ilaaluu dandeessan bakka barbaadanitti jechuudha. Emailii irra kilik gootanii icon yookaan profaayilii emailii keessanii kana irratti kilik gootan ergasii immoo gara dhumaa irratti ni argitu jechuudha. Akkuma asirratti argartan soofuma app kan jedhu kan mataa kan kootii create godhee jira jechuudha. Egaa bifa kanaan emailii haaraa banachuu ni dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seera kana kan bilbilaatiin akkaataa ittiin banatanidha kan isinitti agarsiise. Yeroo itti aanu immoo laaptooppii keessanitti fayyadamtanii akkaataa ittiin emailii banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka itti fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Emailii sirrii fi bifa sirrii ta'een akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiiseera. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Mallattoo bilbilaallee ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gallachiisu akkasuma qabuuf viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Furaa bulaa.